Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 1 jalqabneeti jenna akkas jedha. Yesuusitti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamin. Waaqayyotti amanaa, anattis amanaa. Mata dureen guddaan garaan keessan maal hin godhin hin raafamin. Dhimmoonni garagaraa jiru ta'a. Mata dureen garagaraa jireenya keenya keessatti nu qunnaman jiru ta'a. Oduun gammachuun ganama kanaa garuu maal kan jedhudha? Garaan keessan hin raafamin. Amanaa. Eenyutti amanaa jedhaara? Waaqayyotti amanaa, anattis maal godhaa? Amanaa. Garaan keessan maal hin ta'in hin raafamin. Dhimmoonni garagaraa jiru jireenya keenya keessatti kan nu qunnaman. Dubbiin macaafa qulqulluu maal jedhaara? Waaqayyotti amanaa, anattis amanaa, garaan keessan maal hin ta'in hin raafamin. Yaada ijoodha kun. Amantiin bu'uura waan hundumaati. Amantiin bu'uura waan hundumaati. Namni amanu an waaqayyoon akka ta'e beekaa tasgabbaa yookaan ammoo gab jedhaa jiraadhaa jedhama jaan fuulduratti. Gab jechuu qabna jechuun fuuldura isaatti. Okay. Tole. Waaqayyoon beekuu keenya keessatti gab jechuu qabna tasgabbaa qabna. Macaafni qulqulluu maal jedhaa? Ana beekaa jedha. Akkasuma maal godhaa jiraadhaa jedhaa? Faarsaa boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irraa yaada akkana jira. Aarsaa isa qajeelaa dhiyeessaa waaqayyotti amantanis isatti maal godhaa jedha? Dhiisaa jedha. Jireenya keenya keessa mata dureen hedduu jireenya keenya keessa jiraachuu danda'a. Dhugaan dubbiin macaafa qulqulluu garuu akkas jedha. Garaan keessan hin raafamin, waaqayyotti amanaa, anattis amanaa jedha jechuudha. Waaqayyotti amanaa, anattis amanaa. Amantiin bu'uura waan hundumaati. Amantii malee waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu jedha. Waaqayyoon gammachiisuun jireenya kiyyaaf keessan keessatti waaqayyoon gammachiisu jechuun abboomii isaa eeguudha, isa wajjin maal gochuudha? Walitti maxxanuudha. Dhimmoonni garagaraa wal'aansoo nu qaban ta'uu danda'a. Rakkinni garagaraa nu barsanii danda'a. Macaafni qulqulluun ammallee garuu irra deebi'ee Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamin, waaqayyotti amanaa, anattis amanaa jedha. Kanaan dura mata duree tokko ilaallee turre wangeela Yohaannis boqonnaa 13:20 irratti yaadatti oole. 13:20 irratti yeroo fudhannee ilaalaa turre. Akkas jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 20 irratti. Yesuus erga kana dubbatee booddee Okay, dhuguma isinitti hima. Namni isaan erge simatu ana simachuu isaati. Namni isaan erge simatu ana simachuu isaati. Namni ana simatu isa ana erge simachuu isaati. Yaada kana bal'inaan ilaalleerra. Eenyutu duuka buutota eenyutu erge? Kiristoos erge mitiidhe? Duuka buutota. Yeroo erge wangeela Yohaannis boqonnaa 20 biraa yoo baane bal'inaan ilaalla. Kaleessa xiyyeeffannaadhaan kaleessa dura ilaalaa turre. Namni duuka buutota simate Kiristoos simachuu isaati. Namni Kiristoos simate immoo abbaa simachuu isaati. Abbatu tokkocha ilma isaa maal godhe? Nuuf kenne. Abbaa tokkocha ilma isaa nuuf kenne. Kiristoos ammoo lubbuu fi dabarsee maal godhe? Nuuf kenne. Nullee lubbuu keenya dabarsinee obboloota keenyaan kennuun nuuf ta'a. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 fi ergaa Yohaannis 3:16. Amma immoo Kiristoos ifa biyya lafaati. Nullee ifa maali? Ifa biyya lafaati. Ifa eenyuun irraa fudhanne? Ifa Kiristoos irraa fudhanne. Kanaaf macaafni qulqulluun waaqayyotti amanaa, anattis amanaa jedha. Kiristoositti amanne jechuun eenyutti amanne jechuudha? Abbaa isa Kiristoos ergetti maal gochuu jechuudha? Amanuu jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 biraa yoo baanu bal'ina irra deebinee ilaalla waan kana. Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamin, waaqayyotti amanaa, anattis amanaa. Hin raafaminaa, hin socho'inaa, iddoodhaan kaatinaa. Amanaadha jedha. Eenyutti amannaa? Abbaatti amannaa, ilma isaa Yesuus Kiristoositti akka amannu bu'uurri kan nu kaa'e jechuudha. Lakkoofsa 2. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Utuu hin jiru ta'ee isinitti nan hima ture. Iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan deema. Oduu gammachuu. Dhiphina qabna amma mata duree kadhataa baay'een keessanillee meesejiin ergaa wangeelaa'iin kadhatee qabanii booddee meesejiin barraa'ee jira. Namoonni baay'een mata duree kadhataa garaagaraa qabna obboloota koo. Fuuldura waaqayyootti kan dhangala'an imimmaan hedduu qabna. Oduun gammachuun jiru garuu Kiristoos akkas jedheera. Garaan keessan hin raafamin, waaqayyootti amanaa, anattis amanaa. Mana abbaa koo keessa iddoo baay'eetu jira.
abdiin keessa lafa kanarratti miti daangaan keessan ka jedhaaf. Adda qorumsa garaagaraatiin qoramuun jira. Rakkina dhiphina baay'ee keessa darbuun kenna jira. Garuu oduun gammachuun Kiristoos iddoo nu qopheessuudhaaf deemeera. Gaaf tokko deebi'ee dhufu nu fudhata boqonnaatti galla bara baraan gammannee jiran. Namoonni yeroo baay'ee abdiin isaanii lafa kanarra waan ta'eef, kaayyoon isaanii lafa kanarra waan ta'eef wal dhibdee baay'ee keessa deemu, rakkina baay'ee keessa seenu. Anaaf isiniif garuu abdiin keenya lafa kana miti. Abdiin keenya lafa kana miti. Abdiin keenya waan ijaan mul'atu kana gararraadha. Waadaan nuuf galametu jira. Nan dhufa deebi'ee isin fudhadhaa. Utuun ta'u tiree silaa isinittiin dubbadhu ture. Kanaaf iddoo isiniif qopheesseera jedhaa. Kanaaf iddoon kun iddoo keessanii miti jedhaa. Isin karaa deemtuudha jedhaa. Isin keessummaadha jedhaa. Isin keessummaadha jedhaa. Dhandhee samiitti abbaaf ilma wajjin bara baraan gammannee jiraanna. Mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 3-4 irratti maqaan isaa adda keessan irratti argama waan ta'eef fuula isaa arguuf jirra ka jedhu irratti ilaalaa turreera. Baay'ee gaariidha. Kanaaf abdii qabna jechuudha. Hin deemna waadaan nuuf galeera. Boqonnaa 14 kana keessatti bal'inaan laalla kana hundumayyuu waadaan inni nuuf gale kun hafuura qulqulluu maal godha? Isiniifan kenna. Isiniifan erga. Hafuurri keenya Roome 8:16 irratti hafuurri keenya hafuura isaa wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya maal godha? Mirkaneessa. Inni kun maal jedhama? Amantii jedhama. Amantiidhaan isatti maxxannee ijoollee Waaqayyoo taanee sodaa malee jiraanna obboloota koo. Sababni isaa gaaf tokko deebi'ee nu dhufa waan ta'eef. Abdiin keenya isa kanadha. Isa duumessa irraa gararraa deebi'ee dhufu sana eegganna moolicha ilmoo Waaqayyoo. Lakkoofsa 3. Yommuu dhaqee iddoo sana isiniif qopheessu iddoodhuma an jirutti isinis akka jiraattaniif deebi'ee maalan godha jedhe? Wajjin jirra. Yoo ta'eetiin jedheen? Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Iddoodhuma an jiraadhu sana isinis akka jiraattaniif. Eessa jira jechuudha Kiristoos? Maal jedha? Mee kadhata nu barsiisii jennaan duuka butotaan maal jedheen? Yaa abbaa keenya isa eessa jiraattu jedheen? Yaa abbaa keenya isa waaqarra jiraattu. Isa waaqarra jiraattu jedheen. Waaqarra jiraattu inni jedhu kun yaa beekamaadha. Naannoo keenyatti waaqallee waaqayyoonillee waaquma jedhanii samii jedhama heaven. Yommuu dhaqee iddoo isiniif qopheessus iddoodhumaan jiru san isinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufeenan gara ofii kootti maal godha? Isin fudhadha. Okay. Gara kootti ittiin fudhadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 yoo biraan baane ilaalla garuu mee eeruu tokkochaan fudhadha. 17:11 irraa akkana jedhe Kiristoos. Amma sansichi biyya lafaatti hin argamu. Amma sichi biyya lafaatti maal hin godhu? Hin argamu. Isaan garuu biyya lafaa keessa jiru. Ani immoo gara keenan dhufu. Yaa abbaa qulqulluu. Akkuma nuyi tokko taane warri ati anaaf kennites tokko akka ta'anii fi maqaa keetiin maal godhu? Isaan eegi. Tole tokko kan godhu maqaa isaati jechuudha. Maqaa isaati. Maqaan isaa kun eenyu keessatti argama? Ilma isaa keessatti argama. Ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 20 irratti ergama fuuldura kan kee erguutti of eeggadhu inni dirdirbaa kee maal siin godhu jedha. Siif hin dhiisu. Ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 20 irraa mee waan tokko ni dubbisa. 21 irraa maqaa keetiin isaan eegisa jedhe kana irratti akka laalu barbaadeeti. Ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 20 irraa kunoon karaa irratti akkasii eeguuf iddoon qopheessetti akkasii geessuuf ergamaa si nan erga. Ati of eeggadhu dubbii isaa dhageeffadhu maqaan koo isa keessa waan jiruuf inni irra daddarbaa kee maal hin godhu? Siif hin dhiisu. Atis isa mormitee irratti maal hin godhin? Hin ka'in. Irra daddarbaa namaa ergamaan namaa dhiisu jiraa? Ergamaa ta'ee irra daddarbaa namaa kana dhiisu jiraa? No. Irra daddarbaa namaa kana dhiisu eenyu inni? Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyooti. Kanaaf asirratti maqaa ergamaatiin kan ta'e dhagaan kattaan Israa'eloota gaggeessaa ture, duumessaan kan Israa'eloota gaggeessaa ture eenyu inni? Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Tokkoffaa Qorontos boqonnaan 10 lakkoofsa 4 Kiristoos Yesuus jedha kallattii addaati. Amma maaf garana dhufeen? Boqonnaa 17 yeroo dubbifnu maal yaada jedhu argine? Amma ansichi biyya lafaatti hin argamu. Isaan garuu biyya lafaa keessa jiru. Ani immoo gara keenan dhufu. Yaa abbaa qulqulluu akkuma nuyi tokko taane warra tanaaf kennites tokko akka ta'anii fi maqaa keessan isaan eegi. Okay, tole Kiristoos lafarra hin jiru jechuudha. Samii jira mirga abbaa. Garuu Maatewos 28:19 irratti akkana jedheera.
An guyyaa hundumaa isin wajjin jira. Wannan isaan abboome hundumaa eeguu isaan barsiisa. Kunoo amma dhuma biyya lafaatti amma bara dhumaatti guyyaa hundumaa amma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isin wajjin jira jedhe. Okay, an biyya lafaatti hin argamu jedheera. Aga dhuma biyya lafaatti ani isin wajjin jira jedheera. Okay, akkamitti immoo wajjin jira reewa akkas ta'e? Silaa eessa jira jedheera. Biyya lafaatti hin argamu jedheera. Karaa biraatiin wangeela Yohaannis 14:3 irratti deemee iddoo isin qopheessaa deebee dhufe maal godha? Isin fudhadha jedheera. Isin fudhadha jedheera. Baay'ee gaariidha. Deebee akka nu bakka inni jirutti akka nu fudhatu beekna. Tole akkamitti immoo guyyaa hundumaan isin wajjin jira jedheera. Silaa lafarra hin jiru inni. Kanaaf macaafa qulqulluu keessatti Waaqayyo iddoo hundumattuu argama yeroo jenne abbaan iddoo hundumattuu argama, ilmillee iddoo hundumattuu argama miti. Sababni isaa maal jedheera Kiristoos waan ta'eef? An biyya lafaatti hin argamu jedheera. Gara kee maal godha? Dhufa jedhee jala mureera. Deebi'ellee nan deema bakka isin qopheessaa lafaan jiraadhu isinis akka jiraatayyuu deebi'ee isin fudhadha jedheera. Lafa jiraatu qaba jechuudha. Tole akkamittiin wajjin jiraree? Akkamittiin wajjin jiraree? Wangeelli Yohaannis 14 kana bal'inaan nu deebisa. Ispeeshaalii kutaa lammaffaa baruu laallu keessatti bal'inaan deebifna. Haa ta'uuti akkuma yaadaatti fudhachuudhaaf ergaa Yohaannis 1:14 irraa maal jedha? Ergaa Yohaannis 1:4 lakkoofsa 13 irraa akkana jedha. Inni hafuura ofii isaa irraa maal waan godheef? Waan nuu kenneef. 13 irraa inni hafuura ofii isaa irraa waan nuu kenneef nu isa keessa inni nu keessa akka jiru kanaan hubanna jedha. Kanaaf Kiristoos nu wajjin jira gaafa jennu haalli isa danquu hin danda'u. Karaa biraatiin Qolaasiyaas 1 lakkoofsa 27 irraa akkana jedha. Qolaasiyaas 1:27 irraa. 1:27 irraa Waaqayyo dhoksaa dhufinaan guutuu kana warra saba isaa hin ta'in keessatti agarsiisuudhaan warra kan isaatti beeksisuu jaallate. Dhoksaan mul'ifame kunis Kiristoos isin keessa jirudha. Inni ulfina isin argachuu jirtanii maal keessan jedha? Abdii keessan jedha. Kiristoos isa eessa jirudha? Isa isin keessa jirudha. Isa isin keessa jirudha. Kun oduu gammachuuti jechuudha obboloo tokko. Yoo rakkannullee yoo dhiphanullee hin sodaannu hin raafamnu Kiristoos nu wajjin jira waan ta'eef. Nu keessa jira waan ta'eef. Hafuurri keenya hafuura isaa wajjin walii galee jennaan nuti ijoollee Waaqayyoo obboloo tokko. Ijoollee qabaattotaati miti. Ijoollee biliyeeneraati miti. Ijoollee mootota biyya lafaati miti. Ijoollee Waaqa isa jiraataati. Karaa eenyu? Karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos. Kanaaf waadaa kanatu nuuf galame jechuudha. Deebi'ee dhufee isin fudhadha. Lafaan dhaqus karicha achi geessu hin beektu jedheen. Lafaan dhaqu karicha achi geessu maal gootu? Hin beektu. Toomaas immoo yaa gooftaa eessa akka hidhattu hin beeknu karicha immoo attamitti beekuu dandeenya jedheen. Lakkoofsi 6 eeruu namni hundinuu beekuudha. Garuu ammotu sireesilee iddoo fudhatan miti. Meerre deebinee ilaalla. Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyi anaa jedheen. Anaan yoo ta'e malee eenyullee gara abbaa maal gochuu hin danda'u? Dhufuu hin danda'u. Okay. Asirra mee Firaanklii waa wayii dubbanna. Galmi eessadha? Galmi eessadha? Abbaadha. Galmi abbaadha. Kana eenyutu dubbata? Kiristootu dubbata. Karaan ana. Dhugaan ana. Jireenyi ana. Kana hundumaafuu garuu maddee eenyudha jedhaara? Abbaadha. Sababni isaa anaan ala eenyullee gara abbaatti kadhaqu maal hin godhu jedhaara? Hin jiru. Okay. Karaan dhugaan jireenyi ana. Anaan yoo ta'e malee eenyullee gara abbaatti dhaquu hin danda'u. Wangeela Yohaannis 5:26 irratti maal jedha? 5:26 irratti abbaan ofuma isaatii burqaa jireenyaa akka ta'e akkuma kanatti ilmi isaas immoo burqaa jireenyaa akka ta'u maal godheeraa jedha? Kenneeraafi jedha. Akkuma kanatti akkuma eenyu akkuma abbaan burqaa jireenyaa ta'e ilmi illee burqaa maaliiti? Burqaa jireenyaati. Kana eenyutu kenneef? Abbaadha jedha. Okay, baay'ee gaariidha. Kan wangeela Yohaannis 14 yeroo deebinu karaan gara abbaatti nama geessu eenyudha? Karaan gara abbaatti nama geessu eenyu qofaadha? Kiristoos Yesuus qofaadha. Dhugaan madda dhugaasa ta'e, abbaa dhugaasa ta'e, abbaa akka beeknu godhu Kiristoosidha. Jireenyi gara keenyatti ka dhufe maal jedha ergaa Yohaannis 1:11 irratti? Ergaa Yohaannis 1:11 irraa akkana jedha. 5:11 irraa. Waaqayyo jireenya bara baraa nuuf kenne. Egaa dhugaan isa kana. Jireenyi bara baraa kunis eenyu keessatti argama jedha? Ilma isaa Yesuus Kiristoos keessatti argama jedha. Kanaaf namni ilma Waaqayyoo qabu jireenya bara baraa jireenya qaba.
namni ilma waaqayyoo hin qabne maal hin qabu jedha. Jireenyicha hin qabu jedha. Jireenyicha hin qabu jedha. Baay'ee namatti tola. Kanaafi karaan dhugaan jireenyi Kiristoos yeroo jennu waa malee miti jechuudha. Kanaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 17 biraa yoo baane kanneen dubaddee fi alaalla. Ka gara fuulduraa fudhanne mannaa baak kooti yoo gooneetu baay'ee bareedaadha waan ta'eef. Lakkoofsa torba. Ana beektanii utuu jiraattanii abbaa koos hin beektu turtan. Ammaa jalqabni isa beektu. Isa argitaniittu nus jedheen. Maaliif isa argitaniittu jedheen? Asuma keessatti deebi'ee nu gayaa abbaa nutti mul'ise yeroo jedhan hin laala. Garuu asirratti abbaa argitaniittu maal jedheen? Kiristoos Waaqayyo abbaadha jechuudha. Kiristoos Waaqayyo abbaadha jechuudha ree obboloota ko. Akkamitti ana argitaniittu jedheen? Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 15. Qolaasiyaas 1:15 irraa maal jedha? Inni bifa Waaqayyo inni ijaan hin argamne ittiin namatti maal ta'edha jedha. Kiristoos bifa Waaqayyo inni ijaan hin argamne ittiin namatti maal ta'edha? Ittiin namatti mul'atedha. Kanaaf ana argitaniittu kan inni Kiristoos jedheef kanaaf jechuudha. Ana isa argitaniittu wanti inni jedheef kanaaf. Itti aansee Ibroota boqonnaa 1:3 irraa immoo akkana jedha. Ibroota 1:3 irraa. Ifni ulfina Waaqayyoo isarraan maal godha? Isarraan calaqqisa. Waaqayyo akkuma jirutti isaan maal ta'a jedha? Isaan mul'ata. Dubbii isaa somna qabeessaan waan hundumaa uumee hin baataa. Inni cubbutti qulleeffamuu erga argachiisee booddee ol gubbaa mirga isa surra qabeessaa dhaqee taa'e jedha. Kanaaf abbaan ilma fakkaata. Ilmi abbaa fakkaata jechuudha. Isaan qofa miti. Namumayyuu akka bifa keenyatti akka fakkeenya keenyatti maal haa goonu jedhamee uumama. Haa uumnu jedhamee uumama. Kanaaf namni ilma arge abbaa arge jechuudha. Karaa biraatiin ijaan arguu qofa miti. Isa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Eenyunni? Maal jennee qorannee turre kanaan dura? Wangeela Yohaannis 8:24 irratti. 8:24 irratti. Bakki kooti gochuun namatti tola. Maal jedhaa? Cubbuu keessaniin akka duutan maal godheera? Isinitti himeera. Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo amanuu dhabaattan cubbuu keessanii maal gootu? Duutu. Cubbuu keessanii duutu. Okay. Eenyu Kiristoos akka ta'e beekuu qofa oduu hin taane abbaanis eenyu akka ta'e maal gochuu qabna? Beekuu qabna jechuudha. Sababni isaa Kiristoos nama beekuu qofatu eenyu beeka waan ta'eef abbaa beeka waan ta'eef. Akkuma Kiristoosiin yoo utuu hin beekne amanne yookaan ammoo utuu hin beekne yookaan isa beekuu dhabuun keenya du'a ta'e karaa Kiristoos immoo abbaallee beekuu dhabuun maalidha jechuudha? Du'a jechuudha. Sababni isaa maddi waan hundumayyuu abbaa karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos gara keenya waan dhufeef. Okay, argitaniittu jedheen. Filiphoosos immoo yaa gooftaa abbaa nu agarsiisi. Kanaachi maal godha jedheen? Nu ga'aa ittiin jedhe. Abbaa nutti agarsiisi kanaachi nu ga'aa ittiin jedhe. Yesuus deebisee utuu ani yeroo dheeraa amma na ga'u isin wajjin jiraadhu iyyuu ana hin beekne Filiphoosos namni ana arge abbaa maal godhe? Arge. Attamitti abbaa nu agarsiise ture. Namni ana arge abbaa arge. Karaa addaatiin maal jedhe? Okay. Mee wangeela Yohaannis 6:40 bira daandha. Kana yaadannaa qabadhaa itti jirina. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 40. Akkana jedhee ture 6:40 irratti. Abbaan inni ana ergee yoo isa 6:40 irraa akkana jedhe. Abbaan koo namni ana ilma isaa argu kanatti amanu hundinuu jireenya bara baraa akka qabaatuun fedha. Anis immoo guyyaa isa booddeetti du'a maal godha? Nan kaasa. Abbaan kan inni fedhu namni ana argu kanatti amanu jireenya bara baraa akka qabaatuun fedha jedha. Baay'ee gaariidha. Kiristoos immoo maal jedhaara? Namni ana arge eenyuun arge jedhaara? Abbaa arge jedhaara. Namni ana arge abbaa argeera. Attamitti abbaa nutti agarsiisa jettanii jedhe. Sababni isaa abbaa arguu namni tokkollee maal hin godhu? Hin danda'u. Isa argee namni tokkollee maal hin ta'u? Hin jiraatu. Kiristoos garuu akkuma jiru eenyu nutti agarsiiseera? Abbaa nutti agarsiiseera. Mee wangeela Yohaannis 1:18 dhandhee dubbifnu. 1:18 akkana jedha 1:18 irraa. Oomtu takkaa Waaqayyoon maal hin goone? Hin argine. Ilma tokkocha isa abbaa bukkee ture sanatu waa'ee isaa hiikee maal godhe? Beeksise malee. Ilma isaa tokkochatu waa'ee isaa hiikee beeksise malee namni takkaa Waaqayyoon hin argine ka jedhu wangeela Yohaannis 1:18 irratti barreera jechuudha. Karaa addaatiin Phaawulos irra deebi'ee waan kana barreesseera jechuudha. Namni takkaa Waaqayyoon hin argine ka jedhu.
Baay'ee gaarii. Kanaafi namni an arge abbaa arge malee abbaa arguun akka hin danda'amne lafa kaasa. Sababni isaa ulfina guutummaa waaqayyummaa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu waan qabatanii itti fanitti maal hin goone jedha Kiristoos. Hin lakkoofne. Filiphisius boqonnaa 2 lakkoofsa meeqa? 6-7 isinii dubbisa. Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiru eenyunni? Kiristoos Yesuus ilmi waaqayyo. Utuma jiru ulfina waaqayyummaa isa abbaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti fanitti maal hin goone? Hin lakkoofne. Wanta qabatanii itti fanitti hin lakkoofne. Inni ulfina isaa gana dhiisee akka waan tokkotti hin galleef godhe. Bifa garbummaan fudhatee fakkaattii namummaatiin dhalate waan hundumaan maal ta'e? Waan hundumaan nama ta'e. Waan hundumaan nama ta'e. Amma kan namatti mul'achuu danda'u isa nama ta'e kana malee ulfina waaqayyummaa isa jalqabaatiin namatti yoo mul'ate namni isa arguu danda'a? Isa arguu hin danda'u. Nu du'uufis akka keenya waa hundumaa ta'uuf namummaa uffachuutu isarra ture. Kanaaf Kiristoosin arguu danda'an namni Kiristoos arge eenyuun arge jechuudha. Abbaa arge jechuudha. Abbaan akkuma jiruun isarra waan mul'atuuf isuma lakkoofsa gubbaa irratti ilaalaa turre jechuudha. Ani abbaa keessa abbaanis ana keessa akka jiru hin amanture. Abbaa isa ana keessa jiraatutu hojii isaa hojjete malee dubbii ani isinitti dubbadhu hundumaa ofuma kootiin maal hin godhu jedheen hin dubbadhu jedheen. Ofuma kootiin hin dubbadhu jedheen. Dubbiin hundinuu ka eenyurraa dhufedha? Abbaa irraa dhufedha. Kanaaf Kiristoos asitti maal ta'e jechuudha? Guutumaan guutuutti abbaatti dabarsee of kenneera. Inni garuu fooniif maal ta'eera? Sabjektiivii ta'eera. Guutummaa waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa maal godha? Jiraata waan ta'eef. Jiraata waan ta'eef. Namummaadhaaf sabjektiivii ta'eera. Kanaaf dubbii inni dubbatu hundinuyyuu wanti inni godhu hundiyyuu abbaa irratti kan hundaa'e malee ofii isaa irratti kan hundaa'e miti. Kana jechuun tokkummaan isaaf abbaa jidduu jiru tokko ta'uu isaa moor magnifaa'e kan godhudha jechuudha. Moor magnifaa'e kan godhudha. Kanaafi tokkummaa Yesuus Kiristoos kanaaf antikiraayistii yeroo qorannu kanaan dura yaadattootee mormituu Kiristoosii yeroo qayyabannu maal jedhaa yaadaa ture? Namni mormituu Kiristoos jedhamu isa kanaan dura tariitii kallattii biraa qofaa yaadnu hin taane sun geggeessa sirna kanaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf sirni paappaasii geggeessa sirna kanaati. Garuu mormituu Kiristoosii dooktoriinidha. Dooktoriin akkamiiti? Fakkeenyaaf ergaa Yohaannis 2:22 irraa maal jennee dubbifna akkana jedha. 2:22 irraa. Isuma Yesuus kun masicha Yesuus Kiristoos masicha ta'uusaa ganu malee sobduun hin jirre. Mormituun Kiristoos inni abbaa fi ilma ganu isa kana. Mormituun Kiristoos inni eenyu fi eenyu ganu? Abbaa fi ilma ganu. Ilma ganne jechuun abbaa ganne jechuudha. Yoo Kiristoos dhugama ilma waaqaa hin taane abbaan illee maali miti? Dhugama abbaa miti. Dhugama abbaa miti. Akka amma bara keenya keessatti dooktoriin hamaan addunyaa kana goolaaru Kiristoos illee dhugama ilma miti maqaa ilma jedhu fudhate malee. Abbaanis dhugama abbaa miti maqaa abbaa jedhu fudhate malee. Yoo akkana kan jedhu ta'e wangeelli illee dhugama maqaadhuma ta'a malee wangeela hin ta'u jechuudha. Sababni isaa wangeelli eenyudha? Wangeelli eenyudha obboloota koo? Wangeelli ilma waaqayyooti. Kiristoos Yesuus ilma waaqayyooti. Galaataa boqonnaa 1 lakkoofsa 15-16. Wangeela jechuun ilma waaqayyooti. Yoo dhugama Kiristoos ilma waaqayyoo hin taane wangeelli illee dhugama wangeelaa miti jechuudha. Oduun gammachuu waaqayyo tokko jalma isaa biyya lafaatiin maal godhe? Kenne. Oduu gammachuuti kun. Baay'ee gaarii. Kanaafi namni an arge abbaa arge. Anufii kootii waan tokko yoo dubbadhu abbaa koo dubbiin ani dubbadhu hundumaa ofuma kootiin dubbadhu. Lakkoofsa 11. Ani abbaa keessa abbaan ana keessa akka jiru na amanaa jedheef. Yookiin sababii hojjechumaa kana hundumaas maal godhaa jedheen? Na amanaa jedheen. Iddoon itti Kiristoos na amanaa jedhe eessa jedhu yeroo baay'ee namoonni iddoo baay'eetti jira. Tokko isa kana jechuudha. An abbaa keessa abbaan ana keessa akka jiru na amanaa jedheen. Akkamitti kun ta'a akka jedhu itti aansinee ilaallaa. Ammaaf lakkoofsa 11 keessatti Kiristoos abbaa keessa abbaan Kiristoos keessa jira. Kana jechuun kunoo waan akka saarkilii keessa wal keessa galanii akkana deemu jechuudha. Maal jechuudha? Abbaan an abbaa koo keessa abbaan ana keessa jiru kun. Lakkoofsa 20 biraa yoo baane badhinaan laala. Yaadannaa qabadhaa. Dhugumaan isinitti hima. Namni anatti amanu waan an hojjedhu hundumaas maal godha? In hojjeta. Namni anatti amanu waan an hojjedhu hundumaa maal godha? In hojjeta. An gara abbaa waan dhaquuf
kanarra kan caalu iyyuu maal godha? In hojjeta. Namni anatti amanu. Waaw. Abdii akkamiitu obboloota koo? Namni anatti amanu waan an hojjedhu hundumaan hojjeta. An gara abbaa waan naquuf isarra iyyuu kan caalu maal godha? In hojjeta. Sabni isaa aboo kenneef jechuudha. Maatewos boqonnaa 21 irraa akkana jedha. Yemmus Yesuus deebisee an dhuguma isiniin jedhaa amantii yoo qabaattan yoo mamuu dhaabattanis mukicha irratti waan ta'e duwwaa hin gootan. Gaaruma kanaani ol kaafamii galaanatti darbatame yoo jettan iyyuu maal ta'a jedheen? In raawwatama jedheen. Luqaas boqonnaa 10:17 irraa ammoo akkana jedha. Jarreen 72 guddaa gammadanii deebi'anii dhufan. Yaa gooftaa maqaa keetiin yemmuu isaan abboomne hafuuronni hamoonni maal godhan jedhanii? Nuuf abboomne jedhanii. Maqaa keetiin yeroo maal goon? Yeroo abboomne. Luqaas boqonnaa 10:17 kun yeroo itti Kiristoos gara samiitti ol deeme miti. Isuma wajjin jiraniiti. Hafuurri hamaan maal nu ta'e jedhanii? Nuuf abboome jedhanii. Hafuurri hamaan hafuura dhugaatiin yookaan hafuura qulqulluudhaan ala bahuu danda'amaa? Hin danda'u. Kanaaf isaan yeroo kana iyyuu maal fudhatanii turan jechuudha. Hafuura Kiristoosii fudhatanii turanii jechuudha. Garuu guyyaa Peenxeqoosxee irratti garuu kan isaaniif kenname dabalataan itti gadhiifame jechuudha. Kan akka yaadaatti akkasi qabanna. 13 abbaan ilma isaatiin ulfina akka argatuu fi waanuma isin maqaa kootiin kadhattan an maal godha? An nan raawwadha. Okay. Amma mata duree kadhataati dubbii cimtuudha. Dubbii cimtuudha kun. Abbaan ilma isaatiin ulfina akka argatuu fi waanuma isin maqaa kootiin kadhattan maal godha? Raawwadha. Kanaaf yeroo kadhannu yeroo hundumaa obboloota koo irra deddeebi'ee dubbadha ammas. Yeroo kadhannu yeroo hundumaa kan kadhannu eenyudha? Abbaadha. Abbaadha. Kadhatu nu barsiisi jennaan duuka buutotaan Kiristoos maal jedheen? Yaa abbaa keenya isa waaqarra jiraatu dhaqeen dubbisaan mallee. Wangeela Maatewos boqonnaa 6. Wangeela Maatewos boqonnaa 6. Wangeela Maatewos boqonnaa 6 irratti waa'ee kadhataa yeroo isaanii dubbatu argina. Okay. Wangeela Maatewos boqonnaa 6 irratti lakkoofsa 8 irratti akka isaaniin ta'inaa abbaan keessan utuma yeroo kadhatan jedhee waa'ee Oromootaatti kan inni dubbatu yaadaan naa qabadhaa san. Utuma hin himatin iyyuu waan isiniif barbaachisu beeka. Egaa yemmuu kadhattanii jedha lakkoofsa 9 irratti. Egaa yemmuu kadhattan yaa isa waaqarra jiraattu eenyu kenna jedhe? Abbaa keenya. Maqaan kee maal haa ta'u? Qulqulluu ta'ee haa eeggamu. Kanaaf yeroo kadhannu yeroo hundumaa yaa abbaa keenyaa jennee Waaqayyoon kadhanna jechuudha. Asirra kadhata foormulaa biraa uumuu hin qabnu nu. Foormulaan Kiristoos uume bakka qajeelaadha. Yaa abbaa keenya isa waaqarra jiraattu. Jennee kaaree dhumarratti Kiristoostu maqaa kootiin kadhadhaa jedhe waan ta'eef dhumarratti maqaa Kiristoosii maal goona? Xumurra. Maqaa Kiristoosii maaf xumurra isiniif fakkaata? Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irraa maal jedha? Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irraa. Kiristoos akkuma nu jaallate isin immoo jaalalatti jiraadhaa. Inni aarsaa fooliinsaa tolu qalma Waaqayyoof dhiyaatu godhee maal godhe? Nuuf jedhee of kenneera jedha. Aarsaa fooliinsaa tolu urgaan araaraa kan abbaatti nuuf urgaa'u kan eenyu jechuudha? Kan Kiristoos Yesuusiiti. Kadhanni keenyallee Kiristoos Yesuusitti makamee abbaa fuulduratti maal ta'a? Nuuf dhiyaata. Nuuf dhiyaata. Kanaaf obboloota koo yeroo kadhannu xiyyeeffannaa guddaan kadhataaf kennuun baay'ee barbaachisaadha. Akka hin dogongorre. Kitaaba raajii irraallee isinii dubbisa. Akkamitti akka kadhannu. Amma maal jenne irraa maqaa kootiin waan kadhatte hundumayyuu amma maal godha? Isiniif nan raawwadha. Kiristoos humna raawwachuu qaba. Garuu nu kadhannu maqaa isaatiin eenyuun kadhanna? Abbaa kadhanna. Kiristoos hin kadhannaa? Eeyyee kadhanna. Maqaa eenyuun? Maqaa keetiif jedhi jennee isa maal gochuu dandeenya? Kadhachuu dandeenya. Caaffata raajii irraa amma waa isinii dubbisa. Praying and sinning and praying ka jedhu jechuudha. In kadhatu cubbuullee maal godhu? Inuma hojjetu.
Testimony volume arfaffaa fuula 534 keeyyata arfaffaa namoonni caafata Ingiliffaa qabdan laaluu dandeettu fuula 534 keeyyata arfaffaa akkana jedha. Communion with God impart to the soul an intimate knowledge of his will. Waaqa wajjin mari'achuun lubbuudhaaf yookaan ammoo nama tokkoo fi humna intimate knowledge of his will. Beekumsa fedha isaa waan inni fedhu akka qabaannu godha jedha isa wajjin mari'achuun. But many who profess the faith know not what true conversation is. Namoonni baay'een nuti amantii qabna jedhan garuu mariin ni dhugaa conversation waaqa wajjin goonu ni dhugaan maal akka ta'e beekanii. They have no experience in communion with the Father through Jesus Christ. Shaakala abbaa wajjin karaa gooftaa Yesus Kiristoos mari'achuun qabanii jedha. Irra deebi'a. Shaakala marii abbaa wajjin karaa eenyu? Karaa Yesus Kiristoos gochuu hin qabani jedha. Kanaaf yeroo hundumaa yeroo kadhannu yaa abbaa keenya jennee kadhachuu qabna. Abbaadhaaf beekamtii kennee jalqabuu qabna. Abbaa keenya jennee jalqabuu danda'uu qabna. Kana yaadannaa qabadhaa. Okay, achiin booda akkana jedha. And have never felt the power of divine grace to sanctify the world. Waan kana hin goonee fi humna waaqayyummaa isa lubbuu haaressuuf maal hin goone jedhaa gammaatti hin arganne shaakallee jedha. Sanctify the soul, the heart. Praying and the sinning and the praying. In kadhatu cubbuu hojjetuun kadhatu. Their life are full of malice, deceit, envy, jealousy, and the self-love. Jireenyi isaanii hinaaffaa, anummaa, akkasumas immoo of jaalalaan kan guute ta'a jedha. The prayer of this class are abomination to God. Kadhanni gareen akkasii godhatan kun fuula waaqayyootti maalidha jedha obboloo tokko ciggaasisaadha jedha. Kadhanni garee akkasii fuula waaqayyootti ciggaasisaadha jedha. Kanaaf kadhanni keenya fuula waaqayyootti qulqullaa ta'e akka dhiyaatu, urgaa foolii gaarii akka qabaatu, waaqayyo abbaa maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin kadhachuu qabna jechuudha. Kiristoosiin kadhannaa eeyyee kadhanna. Maqaa eenyuutiin? Maqaama isaati. Sababni isaa kadhanni keenya ittiin golamuu qabu maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin. Kan kadhannu waaqayyo abbaa. Karaa eenyu? Karaa ilma isaa karaa gooftaa Yesus Kiristoos. Waan maqaa kootiin kadhattan an maal godha jedheera Kiristoos waan ta'eef nan raawwadha jedheera waan ta'eef. Waan kana yeroo baay'ee xiyyeeffannaa kennuun baay'ee barbaachisaadha. Lakkoofsa 13 irratti abbaan ilma isaatiin ulfina akka argatuuf waanuma isin maqaa kootiin kadhattan an nan raawwadha. Waanuma tokkoyyuu maqaa kootiin yoo kadhattan isa maalan godha jedhe nan raawwadha isaan hin jedhe. Kanaaf waan hundumaa maqaa eenyuutiin kadhachuu qabna jechuudha. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin kadhachuu danda'u qabna jechuudha. Afaan mana qulqullummaatiin hangamni lubaa keenya eenyudha? Hangamni lubaa keenya eenyudha? Yesus Kiristoos. Yesus Kiristoosidha. Hangamni lubaa keenya nuuf eenyu walitti araarsa? Abbaa. Nuuf abbaa walitti araarsa. Kanaaf kan kadhannu eenyudha? Abbaadha. Karaa eenyu? Karaa hangafa lubaa keenya karaa gooftaa Yesus Kiristoos. Hangamni lubaa keenya nu bakka bu'ee eenyutti nu araarsa jechuudha. Abbaatti nu araarsa jechuudha. Kun foormulaa wangeelaa isa dhugaadha. Bifa kanaan kadhata isa dhugaa kadhannee jijjiirama isa dhugaa fiduu akka dandeenyu jireenya keenya keessatti waaqayyo kan nageenyu nu haa eebbisu eebbifamaa.